Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundattuyyuu isiniif abaayatu. Egaa kun sagantaa fuullee gaddaati. Sagantaan fuullee gaddaa keenya xiyyeeffannaan isaa tibba kana baha Oromiyaa egaa onaaf ranqallutti ta'ii ajjecha suukkaneessaa obboleessa keenya Muhammad Siraaj irratti raawwatedha. Kun ragaa fi akkasumas immoo odeeffannoo qabnuun akkasiin waan isinii qoonnu qabna. Nu hordofaan affeerraa keenya. Ajjeesanii gatanii reeffa bineensa nyaachisanii. Obbo Muhammad Amiin jedhama hojjetaa waldaa gamtaa godina Harargee bahaa ture. Galamsootti dhalatee guddate. Abbaa ijoollee lamaati. Nama jabaa, nama ummata biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qabudha. Kana dura yeroo adda addaatti sababa abaa'oo deeggarta jedhuun hidhamee gidirfamaa ture. Waajjira ammoo hojjechaa turu keessattis warra dafqa namaa saaman, warra hidhata jallinaa ijaarratanii hiyyeessa rakkisan dura dhaabbachuudhaan hidhata isaanii cicciraa dhugaaf falmaa ture. Torbee darbe keessa hojiidhaaf akkuma manaa ba'een butamee bakka buuteensaa wallaalame. Maatiin waajjira poolisii irra deemanii barbaadanii dhaban. Ajjeefamee gatame guyyaa muraasan booda qaamni isaa bakka adda addaatti cicciramee garri tokko waraabessaan nyaatamee argame. Qaama argame kana qajeelchi poolisii godina Harargee baha utuu qorannoo gahaa irratti hin gaggeessin, utuu maatitti hin himin ofuma fuudhanii awwaalani. Guyyuma reeffa yookaan immoo walakkaa qaama isaa fuudhan sana qorachiisne jedhanii utuu maatiin nama kana eenyu jedhanillee itti hin iyyafatin awwaalani. Erga awwaalaniiti du'e kan bineensi nyaachaa ture argine asii fuunee asitti awwaalle jedhanii bakka reeffisaa fuudhanii fi bakka itti awwaalan maatitti agarsiisani. Akkasittiin abbaa ijoollee lama nama biyyisaaf saba isaaf dafqee hojjetu reeffisallee kabaja dhabee bineensi nyaate haala akkasii keessa jira jechuun waloo lataa qanna'e immoo akkasiin gaddaa fi naatoo itti dhagame ibsate. Haqa Muhammad Amiin Rabbi abaasu jechuun barreeffama isaa irraa bu'e. Masti riidii yookaan immoo dirqama dubbifamuu qaba. Akkasumas immoo waan dhageeffatamuu qabudha. Ajjeechaa Muhammad Amiin Siraaj ragaawwan adda addaa funaanamanii gurraa nu bu'ani. Ajjeechaa suukaneessaa Muhammad Amiin Siraaj irratti gaggeeffamte ilaalchise wanta Oromoon marti dhaga'uu qabu jechuun barruu Ali yookaan immoo caffee raamis nuuf gumaache nuti immoo akkasiin sagaleen isiniif dhiyeessina. Nu hordofaan affeerraa keenya. Ajjeechaa suukaneessaa Muhammad Amiin Siraaj irratti gaggeeffamte ilaalchise wanta Oromoon marti dhaga'uu qabu jechuun Ali yookaan caffee raamis akkas jechuun gaddaa fi humna yaaddootti dhagame akkasiin nuuf ibse. Du'a Muhammad Amiin Siraaj hojjetaa ejensi babal'ina waldaalee hojii gamtaa godina Harargee bahaa ilma Oromoo kan haala suukaneessa waajjira isaatti qaamni nageenya poolisii Oromiyaatiin fuudhame ajjeefame kana irratti wanti Oromoon hubachuu qabu. Paartiin Bilxiginnaa qaamni gubbaa kan sadarkaa Oromiyaatti ijaaran kanneen Addisuu Araggaa Qixxeessaa sadarkaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatti hoogganaa qindeessaa kilaasteraa fi dhimma hawaasummaa kan ta'een dhibee amma biyya addunyaa kana yaachisaa jiruun kanaaf maqaa COVID-19 jala uummata keenya baraaruu jedhuun koree maqaa dhibee kanaatiin deeggarsa uummataa fi abbootii qabeenyaa irraa hanga sadarkaa dirqamsiisutti funaanan Oromiyaa guutuu godina hanga aanaatti kan hoogganu Addisuu Araggaati. Sababa kanaaf godina Harargee bahaatti caasan koree kana kan deeggarsa koronaa irraa uummata baraaru jedhu kan kallattiin Addisuu Araggaatiin hoogganamu bakka wanti funaanan jirtu qabeenya uummataa kan ta'e yuuneeniiwwan godina Harargee bahaa jiran kanneen biiroo babal'ina waldaalee hojii gamtaa godina Harargee bahaa ta'an obboleessi keenya Muhammad Amiin Siraaj irra hojjetuun hoogganaman kanneen maqaan isaanii gaditti ibsaman kana irra qarshii uummataa hanga miliyoona 10 akka fuudhamu murteessanii turan. Lakkoofsa maqaa yuuneenii aanaa
magaalaa keessatti argamu amma mallaqa miliyoona afran qalloon miliyoona 3 burqaa guddinaa miliyoona 1 caayaa lammiin miliyoona 1 dambal gaara mul'ata baddannoon miliyoona 1 haramaayaan miliyoona 1 malkaa balloon miliyoona 1 mootii tuuta kanniisaa miliyoona 1 oborraan miliyoona 1 egaa yuuniyeeniiwwan kanarra mallaqa sassaabachuuf jecha ummata ittiin doorsanii akkasumas immoo sodaachisaa ummata keessatti uumuudhaan mallaqa kana karaa kamiinuu akka argatan jechuuf egaa Muhammad Siraaj irratti ajjeechaan suukkaneessa kan raawwatame. yuuniyeeniiwwan kanneen godina Harargee Bahaa keessatti argamu kan boordii fi meneejera alatti qaamni gubbaa kan hoogganuu fi to'atu biiroo eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa obbo Muhammad Amin Siraaj abbaa adeemsa kutaa oodiitiiti yookaan immoo kutaa herreegati. Muhammad Amin Siraaj nama jabaa amanamaa fi quuqqama sabaa waan qabuuf dhimmi mallaqaa ummata kana karaa seeran alatti akka maqaa koronaatiin ajaja qaama gubbaatiin hin nyaatamneef akka fedhii fi karaa seeran ta'u qofaan adeemu cimsee waan dubbateef jecha hoogganaan waajjira isaa obbo Ahmad Nuur namni jedhamu koree yookaan immoo namoota hooggansa faana hojjetaniif Muhammad Amin kun abaawoodhaa gurbaan kun kanaaf nu morma jechuudhaan koreetti hime. Koreen kun hubadha namoota akka abbaa gadaa afran qalloo Abdurrazaaq abbaa hawaasa Ahmadiin Muktaar abbaa diinagdee Idriis Ahmad Abdullee abbootii qabeenyaa kan Muhammad Saalaa fi kanneen kana fakkaatan of keessatti hammatti. Warri gubbaa hanga gaditti Addisuu Araggaa wajjin yerootti dhimma deeggarsa kana maqaa koronaatiin tumsa godhaa turan Jaafar Ali itti aanaa hoogganaa OBN Horn of Africa Taayyee Danda'aa fi Angaasaa Ibraahimiidha. dhimma jecha suukkaneessaa ofiif Muhammad Amin Siraaj irratti godhuuf karoorfatan kanaan qaamni nageenya poolisii Oromiyaa Muhammad Amin dhibee vaayirasii koronaatiin shakkame jedhanii waajjira isaatii akka baasan godhame. Mallaqa yuuniyeeniiwwan irraa karaa seeran alaatiin akka kennamu dirqisiisan san OBN caamsaa 22 bara 2012 oduu galgalaa waabeeffachuudhaan kan sa'a tokko irratti dabre irratti yuuniyeeniin godina Harargee Bahaa dhibee koronaa jalaa lammiilee teenya baraaruuf deeggarsa qarshii miliyoona 2 qofa gabaase. Kana mirkaneeffachuuf oduu OBN caamsaa 22 bara 2012 waabeeffate kan galgala jimmaataa sa'a tokko irratti darbe irra deddeebitanii dhaggeeffannaan waan mirkaneeffatanii namoonni oduu san tolchuuf yaada kanneen turan hoogganaa waajjira eejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa obbo Ahmad Nuur Muhammad Saalaa abbaa qabeenya manaajara yuuniyeenii afran qalloo Muhammad kan jedhamu abbaa hawaasaa Ahmadiin Muktaar fa'aan yaada isaan kennan taajjabuu ni dandeessu jechuun egaa barruu inni caffee raames yookaan aliin nuuf gumaache akkasiin sagaletti jijjiiree kan isiniif dhageesse an obboleessa keessan Guutaa Nashaati. Muhammad Siraaj yeroo hundaa yookaan irra deddeebine seenaa isaa nama jabaa fi qaroo ummata akka ta'e dhaloonni kun hubate. Egaa ergamaa fi mul'ata egeree isaa galmaa fi fiixa yaaddame geessuudhaaf hawwii qabu gamanumaan isin beeksisa. Galatoomaa jechuun affeerraa kiyyaa. Yuuniyeeniiwwan kanneen godina